Ashama akkam jirtan hordoftoota koo dhimmoota adda addaa sadii irrattiin odeeffannoo isinii qooda kan jalqabaa sagantaa piroojeektii misooma maaddiin dhalootaati. Inni itti aanu immoo wuxeeffannaa wayyaanee fi shaabiyaa irratti xiyyeeffata. Dhumarratti yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan isinii qoodaa hanga xumuraatti waliin turuudhaan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Kaka'umsa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mul'isaniin egaa sagantaan piroojeektii misoomaa adda addaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oolaa turuunsaa ni beekama. Kan xumuraa kan qabatamaan hojiirra oolaa jiruu fi baay'oota gammachiise egaa sagantaa piroojeektii misooma maaddiin dhalootaaf jedhudha. Inni kun egaa naannolee adda addaa keessatti riizoortiiwwan adda addaa akka misoomanii fi hawwata turistii akka ta'aniif hojjetamaa jira. Kanuma dhiyeenya kana yoo kaafnellee egaa dhiyeenya kana naannoo Sumaalee keessatti riizoortiin Shabalee jedhamuun beekamu eebbifamee tajaajila kennuu akka danda'u taasifameera. Itti aansees egaa naannoo Amaaraa keessatti naannoo godina Walloo Kibbaa keessatti kan argamu hara Loogoo irratti egaa riizoortiin hara Loogoo eebbifamee akka tajaajila kennuu danda'u taasifameera. Sagantaa eebbaa kanarratti egaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaawwan gurguddoo dhimma biyyaa irratti xiyyeeffatan dabarsaniiru. Hojiiwwan sagantaa misooma maaddiin dhalootaaf jedhu kanaan egaa naannolee ammaan maqaa dha'ee hime kanaan alatti naannolee kibbaa keessattis egaa haaluma wal fakkaatuun piroojeektoonni misoomaa adda addaa ijaarsi isaanii xumuramee akka hojiirra oolan taasifameera. Wayitii ammaatti kan tajaajila kennaa jiran ta'uun isaanii beekamaadha. Egaa inni kun jijjiirama qabatamaa uummata hedduu gammachiise ta'uunsaa ni beekama. Hojiin kun finiinee akka itti fufuuf egaa carraaqqiin taasifamaa jiru itti fufeetiin jira. Muummichi ministeeraa akkuma waltajjiiwwan adda addaa irratti mirkaneessaa turan egaa hojiin misooma maaddiin dhalootaa jedhe kun naannolee hunda akka wal ga'uuf carraaqqiitu taasifamaa jira. Inni kun ammoo gama carraa hojii uumuutiinis lammiiwwaniif shoora guddaa gumaachaa kan jiru ta'uunsaa beekamaadha. Hojiiwwan iddoowwan adda addaatti haala kanaan hojjetaman kun egaa hawaasni akka fayyadamuuf keessumattuu galiin damee turizimii irraa argamu yeroo yerootti dabalaa akka deemuu fi beekamtummaan biyyi keenya Itoophiyaan biyyaalee alaa irratti qabdu akka dabaluuf shoora guddaa gumaacha jedhameeti kan yaadamu. Haala hanga ammaatti jiru yommuu ilaalamus egaa piroojeektii misooma maaddiin dhalootaa kanaaf hojii hojjetameen Itoophiyaan bu'aan buufachaa jirtu hedduudha. Kanaan dura kun hin beekamu egaa qabeenya uumamaa qabdutti fayyadamuudhaan hojiiwwan kana abbootii qabeenyaa fi qaamolee adda addaa wal taasisuudhaan kan hojjetamaa jiru. Inni kun naannolee hin dhaqqabamne keessattis akka dhaqqabuuf egaa carraaqqiin itti fufiinsa qabu taasifamaa jira. Kan biraa kan inni isinii kaasuu barbaade egaa wuxeeffannaa wayyaanee fi shaabiyaa irratti xiyyeeffata. Egaa mootummaan shaabiyaa akkuma beekamu diina seena qabeessa Itoophiyaati. Diina Itoophiyaa waan ta'eefis egaa gareewwan adda addaatiif deeggarsa meeshaa waraanaa fi maallaqa akka taasisaa jiru ni beekama. Dhiyeenya kana asitti ammoo wayyaanee wajjin egaa moggaasa cimdoo jedhamuudhaan beekamuun walitti qindaa'uudhaan mootummaa Itoophiyaa waraanuudhaaf socho'aa kan turan ta'uun isaanii himamaatiin ture. Wayitii ammaa kanatti ammoo qindoomina isaanii cimsuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf akka carraaqaa jiran beekameera jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa egaa dhibbana xalayaa barreesseera. Xalayaan kun mootummaa Eertiraatii fi qaamolee dhimmi isaan ilaallatu hundaaf kan ergame ta'uunsaa ni beekama. Karaa ministeera dhimma alaa Dr. Gideon Ximootiyoosiin barreeffame xalayaan kun egaa akka jedhutti
mootummaan Shaabiyaa loltoota isaa daangaa Itoophiyaa ceesisuudhaan naannoo Tigraay keessa akka qubatan hojjechaa jira. Akkaataa kanaan Shaabiyaan yookaan ammoo mootummaan Eertiraa loltoota isaa bobbaasuudhaan Itoophiyaa weerareera jechuudha. Weerarri kun battalatti akka dhaabbatuu fi loltoonni Itoophiyaa seenanis hatattamaan Itoophiyaa keessaa akka ba'aniif mootummaan Shaabiyaa akka hojjetuuf xalayaa barreeffame kanaan gaafatameera. Egaa gaaffii dhiyaate kanaafis mootummaan Eertiraa deebii kan kenne ta'uunsaa dhaga'ameera. Waan nuti harka keessaa hin qabnetti harka qabdu jedhamee himatamaa jirra waan ta'eef sirrii miti. Adeemsi jirus yaaddeessaadha jechuudhaan deebii kenne mootummaan Shaabiyaa. Egaa mootummaan Itoophiyaa waliigalteen akka taasifamuuf keessumattuu ammoo karra galaanaa argachuudhaaf carraaqqiin Itoophiyaan taasisaa jirtu akka jiru ni beekama. Gama kanaan waliin mari'achuudhaan ilaaf ilaameedhaan waliin mari'annee Itoophiyaanis balbala galaanaa argachuu barbaadde waan ta'eef akkaataa kallattii kanaan dura mootummaan Itoophiyaa kaa'e irratti bu'uuraa'uudhaan karra galaanaa yookaan ammoo ulaa galaanaa argachuudhaaf carraaqqiin taasifamu akka itti fufuuf ni mari'anna. Kan barbaannu waliin mari'annee rakkoo jirutti fala barbaaduudha jedheera mootummaan Itoophiyaa. Akkuma barame egaa gama mootummaa Shaabiyaatiin inni kun fudhatama kan hin arganne ta'uunsaa ammas mirkanaa'eera jechuudha. Mootummaan Eertiraa egaa haala kanaan hanga yoomitti itti fufuu danda'a kan jedhu gara fuulduraatti waan ilaalamu ta'a jechuudha. Hundumaafuu mootummaan Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa kabachiisuudhaaf jecha tarkaanfiin fudhachaa jiru egaa biyyaa fi uummata kan fayyadu ta'uunsaa beekamaadha. Egaa faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu yoo jedhamu karra galaanaa argachuun keessumattuu galaana diimaa irratti tajaajila barbaadamu argachuudhaaf carraaqqii guddaatu taasifamaa jira. Gama kanaan yaada barbaachisaa xalayaa barreeffame kanaan mootummaa Eertiraatiif dhiyeessuunsaa tarkaanfii isa tokkoo fi isa guddaadha jechuudha. Ammaan booda egaa dhiibbaa taasifamuurraa ka'uudhaan mootummaan Eertiraatis gaaffii mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kanaaf deebii ni kenna jedhameeti kan abdatamu. Yoo didan ammoo egaa malawwan adda addaatu jira. Hundumaafuu Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa gama karra galaanaa argachuutiin kabajamuu qabu kabachiisuudhaaf carraaqqii jalqabdee daran cimsuudhaan akka itti fuftu ni beekama. Hordoftoota koo kabajamoo dhumarratti wantin isinitti himuu barbaade waa'ee yaa'ii gamtaa Afrikaa 39 irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaan guraandhala 6 hanga 8tti as magaalaa Finfinneetti adeemsifama. Kanaafis qophiin akka xumurame ni beekama. Magaalaan Finfinnee tibbana egaa qophii gahaa akka taasiste keessumattuu keessummoota biyyaalee Afrikaa adda addaarraa fi biyyaalee addunyaa adda addaarraa dhufan keessummeessuudhaaf Finfinneen fishiliquudhaan qophooftee jirti. Hoteelonni adda addaa qophii isaanii xumuraniiru keessummeessuudhaaf jechaadha keessummoota dhufanii. Akkaataa kanaan egaa tibbana Finfinneen ni ho'iti jechuudha. Akkuma beekamu egaa waggaa waggaadhaan yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinnee keessatti kan adeemsifamu ta'uunsaa ni beekama. Inni baranaas egaa dhimma qabeenya bishaanii irratti xiyyeeffachuudhaan akka mari'atamu kan himamaa jiru. Yaa'iin guddichi jalqabamuu isaatiin dura egaa sadarkaa ministirootaatiin ministiroonni biyyaalee ardii Afrikaa Finfinnee keessatti wal ga'uudhaan ajandaa yaa'ii hooggantootaa ni qopheessu jedhameeti kan eegamu. Egaa dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan yaa'iin hooggantootaa murteewwan faayidaa biyyaalee ardii Afrikaa kabachiisuu danda'an ni dabarsa jedhameeti kan eegamu. Mootummaan Itoophiyaa immoo egaa hojiiwwan gama adda addaatiin hojjete yaa'ii kanarratti ni beeksisaa jedhameeti kan eegamu. Keessumattuu ammoo dhimma karra galaanaa argachuu wajjin wal qabatee fedhii Itoophiyaan qabdu yaa'ii kanarratti calaqqisiisuudhaaf kan hojjetamudha jedhameeti eegama.
tarii akka tilmaamamutti egaa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa kana wajjin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa hojii faayidaa biyyaalessaa kabachiisuudhaaf hojjechaa jiru tartiibaan hooggantoota wajjiniin yaa'ii kanarratti hooggantoota argamanitti ni beeksisa jedhameeti kan eegamu. Mootummaan Itoophiyaa gama tajaajila adda addaa babal'isuutiin keessumattuu ammoo eegumsa qabeenya biyyee fi bishaan irratti keessumattuu ashaaraa magariisaa gama babal'isuutiin hojiin bu'a qabeessi beekamtii ittiin gonfate akka jiru ni beekama. Kana ni beeksisa jedhamee eegama. Kana biratti ammoo egaa karra galaanaa argachuudhaaf mootummaan sochii adda addaa taasisaa akka jiru ni beekama. Gama kanaanis bu'aan dippiloomaasii akka galmeeffamuuf carraaqqiin itti fufiinsa qabu yaa'ii kana wajjin wal qabatee ni adeemsifama jedhameeti kan eegamu. Egaa ministeerri dhimma alaa xaliyaan mootummaa Eertiraatiif barreesse kanuma irratti bu'uuraa'uudhaan akka ta'e tilmaamama. Hordoftoota koo kabajamoo waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.